Nagaan ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota keenya, nagaa keessanii? Kinoo har'aa boqonnaa 10 irratti deebinee wal agarreetu jirra. Waaqayyo isa nagaa nu baay'isee barumsa keenya illee ittuma fufnee dubbii sagalee waaqayyo akka barannu nu gargaare. Galanni bara baraan isaaf haa baay'atu. Boqonnaa 10 irra jirra. Seera keessa deebii boqonnaa 10 irra jirra. Boqonnaa 8 qabee amma 10 kanatti nuuf hin ibsine. Boqonnaa 9 10 fi hanga 15tti irrumatti viidiyoo jedhetanii ibsasaa amma waaqayyo nu gargaare irratti dubbachuuti dandeenya. Bakka barumsaan jiru baay'ee duubatti hafnee waan jiruuf amma boqonnaa 15tti sagalee isaa qofa dhaggeeffannee boqonnaa 15 irratti immoo viidiyoo jedhee ibsa boqonnaa 9 irraa qabee hanga 15 sanatti boqonnaa isaatiin irratti ilaaluuti dandeenya. Akkuma isa kana viidiyoo isaa dhaggeeffattanittis bifa sagalee kee dhaggeeffattanii irratti barachuu dandeenya. Abbaan xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffachaa jirtanii waaqayyo isin gargaaree ture ittuma fufnee dhaggeeffanna. Boqonnaa kana irratti akkuma dhaggeeffannee turre yeroo viidiyoo isaa ibsataa amma waaqayyo nu gargaaree irratti ibsus yeroo xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffattu yoo ta'e irra ga'uuti hin dandeenya jechuudha, hubachuuti hin dandeenya jechuudha. Baay'ee duubatti hafnee waan jirruuf saffisaan fuulduratti deemuu barbaadee tananii amma bakka nani barachaati jiru baay'ee duubatti hafee waan hin jiruuf booda immoo boqonnaa tokko tokkoon sirriitti irratti ibsaatii amma waaqayyoon nu gargaare barachaatii wajjin itti deemna isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaayii sagalee kana dhaggeeffachuutti seenaayii seera keessa deebii boqonnaa 10 baay'ee ergaa gaarii kan nuuf qabu bara keenya keessatti kan nu jajjabeessu yaada waaqayyoo seera waaqayyoo waaqayyo saba sana akkamitti gaggeessaa akka ture as keessatti hubannaadhaan hin argina. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo isin mijatutti dubbii sagalee waaqayyoo fuuldura keessanii dubbisaatii asirraas immoo akkasumatti isuma sagalee mana dubbisa isirra nuuf haa eegatee ta'eef ni dhaggeeffachuu hin dandeessu. Dubbii sagalee waaqayyoo irraa hin fagaatinaa isiniin jedha. Waaqayyo dubbis ammuma nyaata caala nyaata qofaanis jiraachuu akka hin dandeenye nyaata caalayyuu dubbiin sagalee waaqayyoo akka nama barbaachisu waaqayyoon malee jireenyi kophaa deddeebi'an jireenya du'aa akka ta'e jireenya homaa hiika kan qabne dubbii sagalee waaqayyoo wajjin barachaa ture keessatti illee agarreerra. Jajjabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa jabeessu. Amma kamillee dadhabbiifam keessa jirtan dubbii sagalee waaqayyoo irraa hin fagaatinaa. Eebbifamaa isiniin jedha. Gara dhaggeeffachuutti seenna. Yeroo sanatti waaqayyo kanatti hin dubbate. Inni gabatoota dhagaa akka warra duraa sana lamaan baasii soofi tulluu irratti gara kootu saanduqa mukaa tokkos tolchi. Ani immoo sagalee gabatoota duraa warra ati cabsite sana irraa turan gabatoota kana irratti nan caafa. Ati saanduqicha keessaa isaan in keessa jedhe. Kana irratti ani muka laaftoo irraa saanduqa nan hojjedhe. Gabatoota dhagaa akka warra duraa sanas lamaan baasee nan soofe. Gabatoota sana lamaanis harkatti qabadhee gara tulluutti ol nan ba'e. Yommus waaqayyo akkuma isa caaffata duraa sana irra ture abboonni kurnan warra inni gaafa walga'ii sana tulluu irratti ibidda gidduudhaa isinitti dubbate irratti caafe. Kana booddee waaqayyo gabatoota sana anatti hin kenne. Ani tulluu irraa deebi'ee gad bu'ee gabatoota sanas akkuma waaqayyoon habboome saanduqa isaan tolchee sana keessa nan kaa'e. Isaanis saanduqichuma keessa jiru. Israa'eloonni Beheroot isa kan sanyii Yahakaanii ka'anii gara Meetroot in adeeman. Achitti Haaroon du'e. Achumattis in hawwaalame. Elhaazar ilmi isaas qooda isaa luba ta'ee in hojjeta ture. Isaan achii ka'anii immoo gara gudgoodaadhaa ka'anis gara Yoxbaataa biyya isa burqituu bishaanii qabutti in adeeman. Waaqayyo yommus gosi Leewwii amma har'aatti akkuma gochaa jiran saanduqa kakuu isaa baatanii isa dura
dhaabbatanii isaaf akka hojjetaniif maqaa isaaniitiinis akka eebbisaniif addaan isaan hin baase. Kanaafis gosi Leewwii obboloota isaanii wajjin qooda yookiis dhaala hin arganne. Egaa akkuma Waaqayyo Gooftaan kee isatti dubbatee ture, dhaalli isaa Waaqayyodha. Yommus ani akkuma si'a duraa sana guyyaa 40 fi halkan 40 tulluu sana hirranan ture. Waaqayyo yeroo sanas immoo anaaf dhagaheera. Inni isin balleessuu hin jaalanne. Yommus Waaqayyo sabni biyya hani isaaniif kennuudhaaf abboota isaaniitiifis kakadhee sanatti galanii biyyicha dhaala isaanii akka godhataniif ka'ii isaan dura bu'ii adeemi jedhee anatti hin dubbate. Ammas yaa Israa'el, Waaqayyoon Gooftaa kee sodaachuu, karaa isaa hundumaa irraa adeemuu, isa jaalachuu, garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaanis Waaqayyo Gooftaa kee hojjechuu malee Waaqayyo Gooftaan kee maal si irraa barbaada? Gaarii akkasiif ta'uufis abboommii fi seerrata Waaqayyo warra ani arra si abboomu kana eeguu malees maal si irraa barbaada? Kunoo bantiin Waaqaa fi bantiin Waaqaa inni bantiiwwan Waaqaa gaara irra jirus laftis wanta isa irra jiru hundumaa wajjin kan Waaqayyo Gooftaa keetiiti. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo abboota kee duwwaa jaalatee yaada irra kahate isaan booddeedhaanis akkuma arraa kana isin sanyii isaanii hiyyuu saba warra kaan hundumaa keessaa isin fo'ate. Kanaafis isin yaada garaa keessanii isa haguugame qulleeffadhaa. Si'achis deebitanii boqu jabeeyyii hin ta'inaa. Egaa Waaqayyo Gooftaan keessan Waaqayyolii irratti Waaqayyoodha. Gooftaa gooftotaa, Waaqayyo isa guddaa, isa aangoo qabeessa, isa sodaatamaadhas. Inni nama wal hin caalchisu, gabbarsuus hin fudhatu. Inni ijoollee abbaan irra hin jirreef, dubartii abbaan manaa irraa du'eefis firdii qajeelaa hin kenna. Inni nama galaa hin jaalata, nyaataa fi uffatas hin kennaaf. Isinis biyya Gibxii galaa waan turtaniif warra galaa sana jaaladhaa. Ati Waaqayyoon Gooftaa kee sodaadhu, isaaf hojjedhu, isatti maxxani, maqaa isaatiinis kakadhu. Inni isa ati jajattudha. Inni Waaqayyoo kee isa wanta gurguddaa fi sodaachisaa ati ija keetiin argitee siif godheedha. Abboonni kee nama 70 ta'anii biyya Gibxiitti gadi bu'an. Amma garuu Waaqayyo Gooftaan kee akka hojjeta Waaqa keessaa akka baay'atu si godhee